Ayaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Baga guyyaa abbootii geessanii. Galanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ulfaatu. Galanni isaaf haa ta'u. Mootii moototaa kan ta'e, Waaqa waaqotaa kan ta'e, Gooftaa gooftotaa kan ta'e. Ameen. Sirriidha miti. Gooftaa gooftotaati miti. Gooftonni baay'een jiru, garuu inni Gooftaa isaaniiti. Galanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Waaqayyoon kadhanna, dubbii Waaqayyoo dubbii isaa akka nu ibsu, akka sirriitti nutti dubbatu, akka gurri keenya sirriitti isa dhaggeeffatu. Si galateeffannaa Waaqayyoo, maqaan kee ulfaatu. Galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Ati nama nu gootee gara mana keetti nu waamtee Waaqayyoo. Afaan keenya akka si galateeffatu, miilli keenya akka gara mana keetti ariifatu, yaanni keenya hundumtuu gara kee akka ta'u kan nu gargaare sidha. Galanni siif haa ta'u. Dhaaltuu mootummaa kee kan nu godhe, jireenya bara baraa kan nuuf kenne, du'arraa gara jireenyaatti kan nu fide, dukkanaa gara ifaatti kan nu waame, Gooftaa Yesuus hojii ati qaraanii irratti hojjette, galanni fi ulfinni siif haa ta'u. Dhiiga keetiin nu qulleessite, cubbuu keenya nuuf dhiifte, balleessaa keenya hundumaarra nu dabarte, ijoollee keenya jetteen waamte. Gooftaa, waan si goonuu hin qabnu si galateeffachuu malee, galannis ulfinnis hundumtuu siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Dubbii Waaqayyoo har'aa ani dubbachuu barbaade, Waaqayyoon dubbataa isa jedhudha. Waaqayyoon dubbataa, nutis immoo dhaggeeffanna. Waaqayyoon nutti dubbataa, nutis immoo Waaqayyoon isa inni dubbatu sana dhaggeeffanna jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan Gooftaa Yesuus haa ulfaatu. Seera ba'uu boqonnaa 3 sagalee Waaqayyoo iddoo tokkoon dubbata. Boqonnaa 3 banadhaati. Akkas jedha. Lakkoofsa 13. Museen yommusi Waaqayyoon, ani saba Israa'el bira dhaqee Waaqayyo isa kan abboota keessaniitu isinitti na erge yommuun isaaniin jedhu, isaan immoo maqaan isaa eenyu jedhanii na gaafatu. Ani immoo maalan isaaniin jedharee jedhe. Waaqayyo deebisee Museedhaani, ani isa jiraataadha. Ati immoo saba Israa'eliin, inni jiraataan isinitti na ergeera. Inni jiraataan isinitti na ergeera hin jetta. Bara hundumaa maqaa koo isa kana dhaloota hundumaa keessattis kanumaan na yaadatama jedhe. Waaqayyo ammas Museedhaani, saba Israa'eliin, Waaqayyo Gooftaan inni kan abboota keessanii, Waaqayyo inni kan Abrahaam, Waaqayyo inni kan Yisihaaq, Waaqayyo inni kan Yaaqoobis isinitti na ergeera jettaanii jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seenaa Musee baay'een keenya beekna. Museen akkamittiin akka waamame, Waaqayyo akkamitti Museetti akka dubbate baay'een keenya seenaa Musee beekna. Warri hin beeknes immoo jiraachuu dandeenya. Museen erga mana Fari'oon galee booddee, mana Fari'oon keessatti hojiidhuma Waaqayyoo ta'ee, yaaduma Waaqayyoo ta'eet, karooruma Waaqayyoo ta'eet, Waaqayyo Musee waan barbaadeef, saba isaatiif waan barbaadeef, Museen manuma Fari'oon keessatti guddate. Haadha isaatiin guddate. Garuu Museen kan guddate yaada Waaqayyoo keessatti guddate. Mana Fari'oon keessa, yookiin Fari'oon jechuun mootii warra Ijiptii jechuudha. Mootii warra Gibxii jechuudha.
achumatti guddate garuu yaada waaqayyoo keessatti guddate. Yaada waaqayyoo sana immoo eenyutu barsiisaa ture? Haadha isaatu barsiisaa ture. Haadha isa guddiste jechuudha. Aadaan warra saba Israa'elii fi aadaan keenya baay'insaa wal fakkaata. Seenaa walitti himuu jaalanna. Aadaa keenya wal barsiisuu jaalanna. Ijoollee keenya yeroo baay'ee aadaa keenya, seenaa keenya, dhufaatii keenya, qomoon keenya maal akka ta'e hundumaa itti himna. Isaan kunis akkasiidha. Waa'ee saba Israa'el, sabni Israa'el maal keessa akka dhufe, eessaa akka dhufanii, dhufaatiin isaanii akkam akka ture, jireenyi isaanii maal akka ture, maal akka waaqeffachaa turanii, duubni isaanii akkam akka ture, eenyutu isaan gaggeessaa akka ture, eenyutu isaan gargaaraa akka ture, amma immoo maaliif gara biyya kana akka dhufan, biyya Gibxii kanatti akkamitti akka galani, isa kana Museen waan sirriitti bare fakkaata. Diina isaatii fi fira isaa adda baasee nama beekedha. Cunqurfama jirus nama beekedha. Nama saba isaatiif himu, nama saba isaatiif dhama'uudha. Sababa kanaan guyyaa tokko seenaa isaa beektu isa dhumaa isaan dubbadhaa, otoo obbolaan lamaan wal loluudhaaf jedhanuu jidduu galee, no isin obbolaadha maaliif wal loltu jennaan isaanitti ka'ani. Maaliif balleessaa inni hojjete waan arganiif nuunis nu ajjeesuudhaaf akka namichicha sana ajjeeftee cirracha keessatti awwaalte. Kanaaf yeroo kana inni sodaatee gara biyya Miidiyaam jedhamu biyya fagootti baqatee badee jedha. Yeroo Museen baduu sana booddee seenaan biraa waan dhufu namatti hin fakkaatu. Waaqayyo garuu Museen habaqate haba'uyyuu malee Waaqayyo garuu Musee hin barbaada ture. Maaliif Musee barbaada? Hojii ittiin hojjetu qaba. Waaqayyo nu hunda keenya waan nu barbaadeef qaba. Sababa nu barbaadeef qaba. Sababa nu waameef qaba. Isa waaqessinee darbuu qofaa miti. Isa galateeffannee darbuu qofaa miti. Dhaloota dabarsinu qabna. Dhalootatti waan dabarsinu qabna. Abbootiin keenya isaan darbanii waan baay'ee nuu dhiisanii darban. Waa'ee isaaniitti waaqayyoon hin galateeffanna dhugaa. Maaliif waan baay'ee wantoota nuti isaanirraa barannu, wantoota isaanii cichanii waaqayyo isaaniitti dhimmanii hojjetanii darban, nutis fakkeenya isaanirraa fudhannu waan baay'eetu jira. Kanaaf galanni waaqayyoof haa ta'u warra waaqayyo isa abbootii nuu kenneef. Kanaaf Museeni guyyaa tokko akkuma barsiisasaa akkuma dur hojjetu hojjeta, yeroo hunduma hoolota eegaa, hoolota abbiyyuusaa eegaa jedha sagaleen waaqayyo. Otoo hoolota abbiyyuusaa eegaatii jiru guyyaa tokko garuu waaqayyo itti mul'ate. Waaqayyo itti mul'ate, itti dubbate. Musee jedheen. Iddoo kanatti ittiin dhiyaatiin iddoon kun qulqulluudha. Amma gaa yeroo isaatu ga'e jechuudha. Yeroo Museen deemuu ga'etu dhufe. Yeroo gara saba Israa'el dhaqutu dhufe. Maaliif iyya wayitu jira ture. Museen garuu isa kana quban qabu. Wanti inni beeku hin jiru. Tarii garaan isaa yaaduu danda'a, waa'ee saba isaa yaaduu danda'a, waa'ee saba isaa tarii hin dhimma ta'a. Kan sanarraa fi waaqayyo garuu kana godhi jedhee ittiin dubbanne. Innis immoo xiiqiidhaan ka'eetan saba sana dhaqeetan saba sana gargaara hin jenne. In ba'aa hin galaa hoolota eega, inuma deddeebi'a. Yeroo tokko tokko waaqayyo callisnee yoo teenyu yookiin callisneetuma yeroo deddeebinu waaqayyo iddootti nu barbaadu qaba. Iddoon itti nu dammaqsu qaba. Sagalee isaa ergee no ka'i iddoon itti nuun jedhutu jira.
amma yeroon kee geesseetti ka iddoonni jedhutu jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Museen otoonni oolota eegaa jiru miciree yookiin uxirratti ibiddi wayii mul'atee jedha. Yeroo kana yeroo itti siqu maalidha wanti kuni jedhee yeroo inni itti siqu garuu Waaqayyootu dubbate. Musee ani iyya saba kootiin dhagaye, boo'icha saba kootii dhagayeera. Kanaaf gara saba koottan si ergaa jedheen. Gara kamitti? Gara Gibxitti. Achittan si ergaa, saba koo achi baafta. Museen kana ta'a jedhee yaanne. Waaqayyoon nu hin gaafa nu barbaadu haala keenya laalaa miti. Haasaa keenya laalaa miti. Yookiin cimina keenya laalaa miti. Jabina keenya laalaa miti. Yookiin umrii keenya humna keenya laalaa miti. Waaqayyo itti ofitti amane hojjeta waan ta'eef. Museen sababa baay'ee dhiyeesse. Sababa isaa keessaa baay'ee amansiisaa kan ta'edha sababni inni dhiyeesse. Afaan koo dubbachuu nama danda'u miti. Arrabni koo xaxamaadha. Dhuguma nama amansiisuudhaaf immoo tokko nama aktiivii ta'e barbaachisa. Nama arrabni isaa sirriitti dubbatu, woordii gaarii dubbatu, sagalee gaariidhaan baasee dubbatu barbaachisa. Lammaffaa immoo Museen mataan isaa rakkina mataa isaa maal qaba? Achi isaan baqatee dhufe. Araara isaan jidduutti hin uumne. Tarii na ajjeesu jedhee sodaachuu danda'a. Sababni baay'een jira. Yeroo tokko tokko wangeela dubbachuudhaaf sababa baay'ee nuti dhiyeessinutu jira. Afaan hin danda'ani saba kanatti himuudhaaf. Yookiin immoo inni nama guddaadha maal godheen itti dubbadha. Inni kun nama amantii kanaa keessa jiruudha akkamittan itti dubbadha. Akkamittan nama kana iddoo sanaa isa baasuu danda'a. Akkamittan nama kana gargaaruu danda'a. No ani hin danda'u. Kanaaf nama biraan barbaadaaf malee jenna. Hundumti keenya iyyuu warri waamamne gara laafeeyyii taane miti kan dhufne warra wangeela nutti himaniif. Bakka naannotuma rakkinni hin jiru jennee miti kan dhufne. Hundumti keenya mata jaboo turre garuu Waaqayyotu laphee keenya cabse malee. Waaqayyotu laphee keenyatti bu'ee jireenya siif wayyamu caakoo, fayyina siif wayyamu caakoo jedhee namoota nutti ergee karaa sanaan dubbii Waaqayyoo nu argatee har'a mana isaa keessa akkasittiin jirra. Kanaaf Waaqayyotu dubbata malee nama sanaa miti. Namni sun ergamuu duwwaadha. Bu'aan bishaan geessuu duwwaadha. Bishaanichatu garuu hundumaa wal ga'a. Kanaaf nuti ergamuu duwwaadha. Museen sababni ni dhiyeesse sababa guddaa ture garuu Waaqayyo ani afaan kee wajjinan ta'aa jedheen. Ani si wajjinan ta'aa jedheen. Sana booddee Museen kan biraa yaada biraa moo fide. Sila sababan dhabnu mitire. Yaada biraa moo fide. Maal jedhee Waaqayyo ani saba Israa'el bira dhaqee Waaqayyo isa kan Abrahaam isa kan abboota keessaniitu isinitti na erge yommuu isaan jedhanii maqaan isaa eenyunni jedhanii na gaafatu. Maqaan isaa eenyunni Waaqayyo inni si nutti erge kun Waaqayyo kun maqaa isaa nutti himi. Qulqulleeffatanii gaafachuun garuu gaariidha. Waan tokko adda baafachuun gaariidhuma. Maaliif dubbii sobaas ta'uu danda'a ka ergaa sobaas ta'uu danda'a ka wanti sobaa waan baay'eetu jira waan ta'eef yeroo tokko namoota ergaa nutti himanii parsanaalii nutti himanii namni sun nama Waaqayyoo waan ta'e duwwaa waan nuti keessa hin jirre yeroo isaan nutti himan amiin jennee fudhanna. No. Keessi keenya oo beeka. Kanaaf Museen maal godhee eenyudha inni Waaqayyo natti himi. Eenyudha inni Waaqni keenya sun eenyudha inni jedhanii yoo na gaafatani maalan godhaa yookiin maalan jedhaa maqaan isaa eenyu jedhanii na gaafatu ani immoo maal isaaniin jedhure
jedheetii gaafate. Eenyu wajjin wal gaafata beektu? Waaqayyo wajjin dubbachaa jira. Waaqayyo immoo kiliirii godhaaf. Waaqayyo koo diktaatara miti. Bakka si ergeera deemi hin jenneen. Bakka sitti dubbadheera deemi hin jenneen. Sirriitti kiliir godheetti hime. Waaqayyo deebisee Museedhaanii ani isa jiraataadha. Maaliif Waaqayyo inni du'aanis jira, waaqoliin du'oonni jiru. Ani isa jiraataadha. Isa jiraataa bara baraati. Isa jiraataa immoo sabni sun beeku. Waaqayyo jiraataa immoo beeku. Waaqayyo jiraataan immoo maal akka isaaniif godhe beeku. Isa kanaan dura beeku. Isaanis waaqa jiraataa sana waamaa turani, isatti iyyachaa turani. Eenyu? Abboonni isaa. Abboonni eenyu? Abboonni Museedha. Abboonni saba sana waaqa jiraataa sana waammachaa turani. Isatti otoo iyyatanu inni isaaniif dhagaye. Dhagaye garuu maal godhe? Musee itti erguudhaaf amma. Agartanii? Kanaafi ani waaqa isa jiraataadha. Waaqni keenya jiraataadha, galanni isaaf haa ta'u. Jiraataa bara baraati immoo. Jiraatee isa darbu miti, isa gogu miti. Isa badu miti. Nutu isaan jiraanne, galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo keenya waaqayyo jiraataadha. Isa bara baraan jiraatudha. Waaqni kee waaqa maaliiti jedhanii otoo nu gaafatanii, waaqni kee waaqa akkamii waaqessita? Waaqa akkamiiti innati sagadduuf kuni? Waaqa akkamiiti innati waldaatti deddeebitu kuni? Waaqni kee waaqa akkamiiti? Meenatti himi. Waaqa jiraataa. Isa hin duune, isa hin dulloomne, isa barri irra hin darbine, isa yeroo hundumaa jiraatu. Wanti hundumtuun darba, inni garuu hin darbu. Waaqayyo jiraataadha. Ati immoo saba Israa'eliin inni jiraataan isinitti na ergee era hin jetta. Bara hundumaa maqaa koo isa kana dhaloota hundumaa keessatti kanumaan na yaadatama. Maqaa isa kamiin? Maqaa jiraataadha. Dhaloota kam keessatti? Dhaloota hundumaa keessatti. Bara kam? Bara hundumaa. Dhaloota isa kam keessa? Dhaloota isa kana keessattis. Dhaloota isa dhufu keessattis. Dhaloota isa ganaa dhufu keessattis. Dhaloota xixiqqoo ijoollee amma isaan abbootii ta'u. Nuti abboota isaanii taana. Isaan immoo deebi'anii abbootii ta'u. Museedhaan koo abbaa keenya jechaanii turan immoo. Amma garuu Museen iddoo kanatti maayini dargaggeessa ijoolleedha beektu. Iddoo kanatti Museen inni haasa'u ijoolleedha. Yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos lafarra ture garuu abboota keenya Museefaa jechaa turani. Agartanii? Isaan amma garuu abbootiidha. Amma immoo abbootiidha isaan. Sana booddee maal godhee waan tokko dubbate. Waaqayyo ammas Museedhaanii saba Israa'eliin Waaqayyo gooftaan inni kan abboota keessanii, Waaqayyo inni kan Abrahaam, Waaqayyo inni kan Yisihaaq, Waaqayyo inni kan Yaaqoob isinitti na ergeera jedhii. Waaqayyo inni kam? Waaqayyo inni kan Abrahaam. Abrahaam maalinni? Waaqayyo maaliif Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoob isaanuma kana sadan waame Waaqayyo? Maalidha Abrahaam? Eenyudha Abrahaam? Waa'ee Abrahaam xinnoo ishiin dubbadha boqonnaa uumama 22 waan tokko dubbata waa'ee Abrahaam Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Waaqayyo jiraataa qabna waan ta'eef. Waaqayyo jiraataa isa bara baraa. Isa hin duune, isa hin dulloomne. Isa yeroo hundumaa jiraatu. Boqonnaa 12. Akkas jedha. Waaqayyo gaaf tokko jedha. Gaaf tokko waan inni godhin isinitti hima. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, maatii abbaa kee keessaa ba'iitii gara biyya ani sitti agarsiisu dhaqii jedhe.
sana booddee afurratti maal jedha beektuu? Kanarratti Abrahaam akkuma Waaqayyo isatti dubbate ka'ee ina deeme. Looxis isaa wajjin dhaqe. Abrahaam biyya Kaaraanii yommuu ba'ee nama waggaa 75 ture jedha. Waaqayyotti dubbate Abrahaam ina deeme jedha. Kirikiriin kaafne yookiin mormiin kaafne eessan dhaqan jenne, ati eenyuun hin jenne, ati maalin hin jenne, maalifan deeman jenne, biyya kamin deeman jenne, gaaffii tokkoon kaafne. Gaaffii tokkoon kaafne. Maaliif gaaffiin Waaqayyo irratti ka'u hin jiru iddoo kanatti. Nama Waaqayyo waaqolii tolfamoo hundumaa balleessee Waaqayyo iddoo sanatti akka waaqeffamu, akka ulfina argatu. Maaliif inni immoo eenyurraa fudhate? Abbaasaa Yisaaq irraa fudhate jechuudha. Yisaaq eenyurraa fudhate? Abrahaam irraa fudhate jechuudha. Amma Abrahaam maal gochaa deeme? Ijoollee isaatti dabarsaa dhufe. Abrahaam nama Waaqayyoof guutummaa isaa of kenne. Guutummaa isaa of kenneedha. Kan koo kan jedhamu hin jiru nama jedheedha Abrahaam jechuun. Abrahaam nama kan koo kan jedhamu hin jiru. Kooti jedhee kanin ofitti doqnoomu hin jiru. Amma Isaaq geessee aarsaa gochuudhaaf geessee gaara gubbaa irratti qaluudhaaf tureedha. Waaqayyotu kenneefi garuu no ati naa fidi jennaan, ati naa kenni jennaan, maali sitoon saba baay'een si godha jedhe, atoo na'ee sin eebbisa naan jette, maaltu na dhibe jedhee geesse aarsaa gochuudhaaf nama amma kana deemedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abboota akkasii isa kana gaa Waaqayyo iddoo kanatti Museedhaanii abboonni keessan Waaqa abboota keessanii, Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoobi isa kanatu na erge jedhi. Amma isa kana na dhagaani sabni kuni dhugumayyuu Waaqni keenya Waaqa cimaadha. Dhugumayyuu Waaqni keenya Waaqa jabaadha. Dhugumayyuu Waaqni keenya Waaqa iddoo kana, iddoo cinqii kana, iddoo dhiphina kana, iddoo gabrummaatti galle kana nu baasuudha. Kanaaf dhuguma Waaqayyotu si erge jedhani akka amananii fi Waaqayyo confirmation kenneef. Isaanis amananii fudhatanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sabni Waaqayyoo gabrummaa keessaa ba'ee. Kuni maa inni abboonni yeroo hundumaa waan tokko kaanii darbu. Waan gaarii kaanii yoo darbani dhaloonni dhufu waan gaarii sana fakkeenya fudhata. Waan nama eebbisu tokko, waan namatti tolu tokko, waan Waaqayyotti tolu tokko, waan Waaqayyotti gammadu tokko abboonni kaanii yoo darbani dhaloonni dhufu abboonni keenya ku akkas turani, akkasitti waaqeffatu turani, akkasittiin galateeffatu turani, akkasiin faarfatu turani, akkasittiin Waaqayyoof oqubaa dhiyeessu turani, akkasittiin faarfatu turani. Eenyu abbootiin keenya dhaloonni dhufu isa kana fakkeenya godhatu. Isa nuti asitti hojjennu dhaloonni immoo nuyi maqaa dhaatu. Abboonni keenya akkam turan Waaqayyoof. Akkamitti galateeffatu turan, akkamitti waldaa dhaqu turan, akkamitti wal jaallatu turan, akkamitti wal mararsiifatu turan, akkamitti waliin deemu turan, akkamittiin wajjin hojii Waaqayyoo wal gargaaranii hojjetu turani. Inni kun dhalootaaf kan dhufuudha jechuudha. Dhaloonni immoo isa kana barata. Isa kanarraa fakkeenya fudhateet immoo gara fuulduraatti immoo isaanis immoo isuma qabatanii deemu. Kanaaf Waaqayyo saba Israa'eliitiin Museedhaanii Waaqa abboota keessanii, ani Waaqa abboota keessanii, Waaqichi immoo Waaqa jiraataadha. Amma isaan Waaqa biraadha akkan jenne akka hin shakkineef sirriitti confirmationii kenneef. Galanni Gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo alfaatu kan abboota nu godhe, kan abbummaa nuu kenne. Garuu maal gochuu qabna? Dhalootaaf abbaa taanee darbuu qabna. Ijoollee keenya duwwaaf miti. Ijoollee jilba keenya keessaa ba'an qofaaf miti. Abbummaan keenya waldaa keenyaaf, saba keenyaaf, dhaloota dhufuuf abbaa gaarii,
abbaa waaqayyoon jaallatu abbaa waaqayyoo dhaga'ee adeemu abbaa yeroo hundumaa sagalee gooftaa dhaga'u sagalee waaqayyoo dhaga'ee immoo kan practice godhu kan waaqayyoon dhaga'ee immoo karaa waaqayyootiin nama gorsu kan waaqayyoon dhaga'ee karaa kanarra bu'aa jedhu abbaa akkasiiti waaqayyo kan barbaadu abbaa isa akkasii barbaada waaqayyo abbaa ijoollee isaa kunuunsu abbaa ijoollee isaa dubbii waaqayyoo laachisu laatuuf waaqayyo abbaa akkasii barbaada ameen waaqayyo abbaa akkasii barbaada kanaaf abbaa akkasii taane akka dabarru gooftaa yesuus nu gargaaru ayyaanni isaa nu gargaaru gargaarsi isaa nu wajjin haa ta'u abbaa akkasii taane darbuudhaaf galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u fixuu ga'eera namoota lamatu jira wal gaafatu waa wal gaafatu namoonni kuni ijoollee keessan keessaa amma mucaa tokko toon achitti argee mucaan sun kan eenyu akka ta'e nan beeka yoon abbaa isaa nan beeka ta'e jechuudha yoon mucaa sana argee maalan jedhaan mucaa abbaa fakkaatu jedhamti yookiin haadha fakkaata yookiin abbaa fakkaata kana lamaan irra hin darbu miti ilma abbaa fakkaatu sanyii gootaa ilma abbaa fakkaatu sanyii gootaa biyyoo nyaachiftee ergama jallootaa sodaa ofirraan qabdu hundaa mootaa fuuldura malee duuban dhaabbattu ni cimsita malee dhugaarraan baqattu attamiree abbee ilma abbaa fakkaatu abbaa kee nan beekaa innoo sooressaa lakkaameen dhumu kitila qabeenyisaa inni dheebotee mana isaatti goree kan arrabni gogee dhidhiin daaraa haree arrabni xaxamee hiikamee dubbata sagalee ol fuudhee hooqubaa galfata inni sin tuffatu galata fudhata abbaa garraamii gara laafessaa kan kooluu itti galeef bal'aadha mannisaa nyaatamee hin dhumu maaddiin manasaa attamiree abbee ilma abbaa fakkaatu anis sanyii keetii attaminan beektu sanyii koo lakkaa'uu iddoo dhufaatii koo iddoon itti dhaladhe hidda dhaloota koo iddootti wal makee dhiigni isaaf dhiigni koo gaafan dhaladhe guyyaa gaafa sanaa hafuuraaf bishaaniin kennaa ayyaanaa naaf kenne abbaan kee anaafis mucummaa jaalala dhuma hin qabne isa obbolummaa dhiigaan barreeffame mallattoon isaa dhumaa qaraanioo irratti kan cubbuu cinqaarsee qulqulluu ilma waaqaa mukarratti rarraasee du'a keef du'a koo nurraa kan hambisee nu ijoollee ormaa tokko nu taasisee mirga abbaa keenya isan nu teessise innis siifis abbaa anaafis abbaa kootii attam jirta ree abbee sanyii ilma mootii qaxalee koo jirtaa ilma abbaa fakkaatu ganamaaf galgalaa kan anaaf kadhattu sirriittan beekaa akkana jaallattu dubbii jireenyaa anarraa dubbii jireenyaa anaan kan na soortu jabaadhu haadhoo koo ilma abbaa fakkaatu anis siin kadhadhaa akkanaaf kadhattu abbaa keef abbaa koo galanni haa galatu obboleetti jirtaa
qaxalee dubartii jabaadhu adeemi inafin duubatti kan si qabee jiru harka abbaa keetii ifasaatu jira bara dura keetii innis si jaallatee amma fannoo irratti jabaadhu haadhoo koo fakkaatti abbaa keetii kan si keessa jiru afuura waaqayyooti ati kophaa miti waaqayyo abbaa keetii suma waliin jira suma waliin jirra nuti obbolaan kee mootummaan waaqayyoo galma koof galma kee walumaan adeemna amma bara dhumaa abbaan koof abbaan kee nu hundaaf tokkuma abbaan amantootaa waaqayyo jedhama ililchaa galateeffadhaa inni waaqayyooma